Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabnu si nageessisnaa oduu waliin an gamteessaa sabaati. Dhumaatii uummata nagaarra gahaa jiruuf gaafatamaan mootummaa bilchiginnaadha jechuun adda bilisummaa Oromoo beeksise. Erga waggaa tokko asii haala mul'ataan taanee fi ifaanis godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummanni nagaan qe'ee fi qabeenya isaa irratti humnoota mootummaa hidhataniin akkasumas humnoota federaalaan weeraramee dhumaatiin jumlaa fi suukanneessaan irratti raawwatamaa jiraachuu adda bilisummaa Oromoon ibseera. Manneen uummataa kumootaan barbadeeffamuu, lubbuun namootaa kumaataan baafamaa, qabeenyi barbadeeffamaa fi saamamaa jiruu fi jiruuf jireenya hawaasaa diigamuun balaan hammana hin jedhamne akkasumas bal'ina qabu uummata Oromoo irra ga'eera kan jedhe ibsi kun. Haala kanaan uummanni lafa gabbataa irra jiraataa ture ofirra darbee alagaa sooraa ture. Har'a sababa lafa isaa irratti duulameef kumoota dhibbaan qe'ee isaa irraa buqqa'ee dirree irratti faca'uun haga bubuluu fi harka namaa eeggatuuf dirqameera jechuun ABO'n ibseera. Yeroo kun ta'u mootummaan federaalaa biyyan bulcha ofiin jechaa jedhu sirna bilchiginnaan durfamu dhoksaanis ta'e ifaan humnootatti bobbaasuun uummata dararuu hojii isaa godhatee kan jiruu fi hirmachuun kan dirqamatti ture humna alagaa goolessituu faannoo jedhamtu gurmeessuun leenjisuu hidhachiisuunii fi waraana isaa waliin walooma tolchuun yeroo gamtaan uummata kanatti duulanii daguggaa sanyiitti raawwatan ifaan mul'ataa jiraachuun ABO'n ibseera. Addatti erga guyyoota 5 asii jechuunis sadaasa gaafa 14 bara 2022 irraa qabee godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humni mootummaa finxaaleeyyii faannoo golga godhatee humna poolisii federaalaa farra shororkeessaa jedhamuu fi waraana ittisa biyyaa mootummaa federaalaa waliin weeraraa fi duula bal'aa uummata Oromoo irratti bananii jiraachuu ABO'n himeera. Kanaanis lammiilee nagaa dhibbootaan ajjeesaa, dhibbootaan madeessaa, magaalotaa fi gandeen qabeenya waliin gubanii barbadeessaa, horii uummataa shallaguun illee nama rakkisu ooffataa kan jiran manguddoonni, hawwanii fi ijoollonni weerara humna waloo finxaaleeyyii fi humnoota mootummaa kanaan akka malee miidhamaniiru jechuun ABO'n ibseera. Kana malees onoota Horroo Guduruu Wallaggaa kan akka Amuruu, Jaartee Jaardagaa, Horroo Bulluqii fi kan kana fakkaatan keessatti goolessitoonni faannoo fi humnoonni mootummaa gariin uffata siivilii uffatanii waloon weerara gaggeessaa jiran ilmaan Oromoo nagaa qe'ee isaanii keessatti dhibbootaan ajjeesaniiru jechuun beeksiseera. Bifuma wal fakkaatuun bakka gahan hundatti ibidda manneenitti sararuudhaan qabeenya waliin barbadeessaa jiraachuu himuun sadaasa gaafa 16 bara 2022 magaalaa Aliboo irrattis weerara bananiin magaalittii abiddaan barbadeessaniiru jedha ABO'n. Magaalaa Jaartee Jaardagaa kan taate Aliboon hidhattoota finxaaleeyyii faannoo fi waraana mootummaa humnoota poolisii federaalaa uummata fakkaatanii sosso'aniin haleelamaa akka jirtu ibseera. Yoo xiqqaate jedha ibsi ABO kun manneen uummataa 200 ol ta'u magaalattii fi naannootti gubachuu uummanni ragaa ba'aa. Uummanni nagaan hedduu ajjeefame, qabeenyi baay'eetu manca'ee, gariin ni saamame, horiin, loon, re'ee fi kan kana fakkaatan kumootaan humna kanaan fudhatamaniiru jechuun ABO'n ibseera. Kanaan alattis magaalaan Aliboo alattis gandoonni akka Suutee, Digaluu fi kan kana fakkaatan haleellaa fakkaatan irratti deemsifamee uummanni siivilii hedduutu harka bineeyyii kanaan galaafataman jechuun himeera. Humni goolessitoota uummata Oromoo jilbeeffachiisuu fi akka sabaatti lafarraa isaan fixuuf sagantaa mootummaan sosso'aa jiran kun daguggaa sanyii saba Oromoo irratti raawwataa jiran itti fufuun guyyaa gaafa sadaasa 18 bara 2022 godina Wallagga Bahaa ona Kiiramuu irrattis lola bal'aa bananiin magaalaa Kiiramuu guutummaa guututti goolaniiru jechuun ABO'n ibseera. Kanneen magaalaa Kiiramuu irratti lola bal'aa uummata nagaa irratti banuun daguggaa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiran kun goolessitoota faannoo waraana raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoota federaalaa farra riphee lolaa jedhaman ta'uu odeessi jiru ni addeessa jechuunis ibseera. Magaalaan Kiiramuu haala ulfaataa keessatti kuftee jirti kan jedhu ibsi kun uummanni magaalittii fi jiraattonni gandootatti dhiyoo jiranii baay'een akka ajjeefaman warri humni danda'e qe'ee gadhiisee bosonatti akka baqates ibsameera. Mootummaan federaalaa paartii bilchiginnaan hoogganamu dhumaatii jumlaa godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti darbees Oromiyaa bakkoota adda addaatti uummata nagaarra gahaa jiruuf gaafatamaan matuma isaati kan jedhu ABO'n lola kana keessaa fedhii guddaa akka qabu
qindoominaan akka duukaa jiru ragaan asaalee nageenya mootummaa federaalaa uummata irratti lola gaggeeffamaa jiru kana keessatti hirmaatanii kan mul'atudha. Dhuma irrattis jedha addi bilisummaa Oromoon. Uummanni keenya kan keessaa fi alaa waa tokko qalbeeffatuu qaba kan jedhu ABO'n Oromoon walii isaa malee kan biraan qabu gaafa rakkoos gaafa bal'oos isumatu waliif jiraachuu qaba. Waan kana ta'eef uummata keenya qeesaa gubbaatti humna alagaan weeraramee akka baalaa harcaa jiruu fi kumoota dhibbaan baqatee dirreetti hafuuf dirqameef dirmatu akka qabuu fi daguggaa sanyii dhoksaatti mootummaa uummata keenyaa irratti deemsifamaa jiru kana karaa danda'ame hundaan ija hawaasaa fi mootummaa addunyaatti akka mul'atuuf warreen dhimmi isaa laallatu hundi akka dhiibbaa taasisuuf waamicha dhiyeesseera. Oduu biraan godina Wallagga Lixaa magaalaa Beegiitti mootummaan Biltsiginnaa xiyyaaraan uummata nagaa haleeluun dhaga'ame. Mootummaan Biltsiginnaa gaafa 9/2022 godina Wallagga Lixaa ona Beegii bakka Loophii jedhamutti haleellaa xiyyaaraa raawwateen uummata siivilii 5 ajjeesuun gariin isaanii madeessee jiraachuun dhaga'ameera. 9/16/2022 godina Shawaa Lixaa ona Amboo Waddeessaatti haleellaa xiyyaaraa mootummaa Biltsiginnaa fudhatameen namoonni 19 yoo ajjeefaman 24 ammoo madaaniiru. Bifuma wal fakkaatuunis gaafa 9/15 godina Kaaba Shaggar Darraa iddoo addaa Raachoo Barreessaa jedhamutti uummata midhaan haamamee tuuluuf guuraa ture irratti rukuttaa xiyyaaraa raawwatameen namoonni 34 ol yoo du'an 41 ol ammoo madaa'uu jiraattonni FNN'tti himaniiru. Oduma wal fakkaatuun Shawaa Lixaatti waraanni Biltsiginnaa dargaggoota 3 ajjeesuun tokkorraa qaama saalaa muruun dhaga'ameera. Kun kan ta'e gaafa 9/5/2022 godina Shawaa Lixaa ona Amboo ganda Xulleetti waraanni Biltsiginnaa dargaggoota 2 Araarsaa Lammaa fi Abbushee Qasaa jedhamanitti rasaasa roobsuun ajjeesan jedhu maddeen. Dargaggoonni ajjeefaman kun umriin isaanii ganna 24 yoo ta'u waraana PP qabanii reebaa of faana fuudhanii deemuun ganda Dikii bakka Ulaa Kuruphee jedhamutti ajjeesanii gatan jedhu jiraattonni FNN'tti himan. Kana malees gaafa 9/16/2022 ganda Dikii bakka Dikii Qalloo jedhamutti dubartii Shibbiree Ayyalaa jedhamtu mana ishee keessatti rasaasaan jilba gubbaa rukutuun du'aa fi jireenya gidduutti akka argamtu dhaga'ameera. Adda Shibbiree Ayyalaa haadha ijoollee torbaa yoo taatu manni yaalaa gandoota baadiyyaa keessa waan hin jirreef akkasumas magaalaa Amboo dhaqanii yaalamuuf sodaa nageenyaa waan qabaniif yaala tokko malee mana isaanii keessatti rakkachaa jiraachuu odeessi arganne ifa godha. Kana malees faashistoonni kunniin kanneen qotee bulaa Oromoo irra deemuun balbala cabsanii saamicha raawwachaa jiru. Namoonni nagaan hedduminaan qabamanii waan hidhamanii jiraniif fayyaatu galaa fi du'aatu galaa uummanni yaaddoo cimaa keessa akka jiru barameera. Godina Wallagga Bahaa ona Kiiramuutti mootummaan shiftaa PP humnoota finxaaleeyyii waliin ta'uun lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwataa jiraachuun barame. Qubattoota naannicha keessa jiran dabalatee gareen lixa Goojjam irraa mootummaa naannoo Amaaraatiin ergamee waggaa 2 dura daangaa Oromiyaa cabsee seenee achuma keessa jiraachaa walleenjisaa guyyaa guyyaadhaan Oromoo ajjeesaa qabeenya Oromiyaa kan hin sochoone gubaa kaan konkolaataan guuranii lafa keenya irratti ittiin dhiichisaa jiru. Uummanni naannoo sanaa na dhaqqabaa jedhee yeroo dheeraaf iyyus qaama birmatuuf dhabee kaan lubbuun hafee baadiyyaa gadhiisee magaalotatti baqatee ture. Achittis wabii dhabee gandoota ollaa akkasumas aanota ollaa kanneen akka Jaardagaa Jaartee, Agamsaa, Haroo fi Kiiramuutti akka baalaa gadi ciramaa ture. Haaluma kanaanis gaafa 9/18/2022 murni shiftaa PPtiin aanaa Kiiramuu keessatti uummanni Oromoo finxaaleeyyii Amaaraa fi mootummaa faashistii Abiyyiitiin manguddootaa kaasee hanga ijoollee xixiqqaatti ajjeefaman keessaa obbo Afataa Ayyaanaa Garbaa, obbo Darajjee Jabeessaa, obbo Dibaabaa Gusuu, Barsiisaa Asaffaa Hundee, obbo Faqqadaa Qanaatee, obbo Lammeessaa Garramuu, hojjetaa Wangeelaa Gonfaa Kumsaa, obbo Hirphaa Goobanaa Jabuu, dargaggoo Qixxeessaa Taakkalaa, dargaggoo Dagdaqaa Awwaqaa, obbo Taakkaluu Nagahoo akkasumas obbo Nigaatu Adaalee mucaa isaanii wajjin ajjeefamuun dhaga'ameera. Oduu biraan murni hiraarsaa fi darara qe'ee Oromoo keessatti guyyaa guyyaan dalagu jabeessee Biltsiginnaan ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhuun itti fufee jiraachuun barame. Murni aangoo isaa fi namoota nagaa shakkuun ilaalchaan yakkeedhu faashistii PP'n
Godina Arsii Lixaa onoota akka Shaashamannee, Ofalee, Arsii Nagallee fi Shaallaa keessatti ilmaan Oromoo jumlaan qabeedhuu itti fufeera. Namoonni aanota kanneen keessatti hidhamanii jiran yakka tokko hojjetanii osoo hin taane Oromummaa qofaan yakkamanii hidhamuun mana murtiitti osoo hin dhiyaatin waajjira poolisii aanaalee garaagaraa keessatti akka argaman barameera. Aanaa Shaallaatti jiraataa ganda gaarrii kan ta'an obbo Daraaroo Guyyee ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromootiin biddee galchuu didde jechuun yeroo yerootti hidhuun mana isaa mana hidhaa taasisaniiru. Obbo Daraaraa Guyyee bara bulchiinsa TPLFs badii tokko malee Oromummaan yakkamuun mana hidhaa impaayeratti garaagaraa keessatti hidhamanii dararamaa turuun isaanii kan yaadatamu ture. Egaan daawwattoota televezyiinii FNN oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa.